murtii sana keessa illee wanta kallee rakkoon qabu inni amma fakkeenya kootullee fakkeenyaan si fiduuf deeme faana badaa waliin fudhatu na of kolche sirratti garuu immoo Yesus Kiristoos abbaa firdiiti waaqayyo abbaan isaa garuu isa aboosaaf kenne isa gararraa jirudha inni guyyaa sana kan beekusadha kan faradu immoo Yesus Kiristoosidha macaafa qulqulluu immoo ande guyyaa sana Yesus ni beekamu beeku guyyaa sana hin beeku Yesus macaafni qulqulluu jedhutti hin beeku kanaafu Yesus murteessu yookaan guyyaa sana murteessu hin danda'u sababiin isaa abbaa murtii akkuma Yesus guyyaa murtee wallaalu waan ta'eef akkuma Yesus Kiristoos guyyaa sana abbaa malee ilmis ergamoonnis hin beekan akkuma jedhe kan firdii kennus anadhaa jedheera. Kanattis eshi murteessa kan murteessu Yesus Kiristoos yoo beeke murteessaa guyyaa sana hin beeku wanta akkasii agaafadhu tokko ammallee kana bira dabar Yesus Kiristoos murtoon inni murteessu yookaan immoo firdiin inni faradu gooftummaa waaqni kennee murtii firdii san faradaami gooftummaa waaqni isaaf kenne. Gooftu sumatu kenneef abbaa isaatu kenneef. Galatoome. Tole murtoon guyyaan firdii guyyaa dhumni erga ta'e booda firdiin faradamaami. Galatoome. Tole erga dhumni taanaan firdiin kan faradamu ta'e Yesus Kiristoos immoo otoo guyyaan dhumaan ga'in gooftummaa waaqni isaa kenne sana galchaa akkam gootare maaliin farada? No akkamidha beektaa gooftummaan suni lafa kanarratti erga wanti raajame yookiin immoo sagaleen macaafa irratti barraa'e erga raawwatamee hundumtuu erga xumuramee booda gooftaa Yesus Kiristoos gara lafaa kanatti gad dhufa waggaa 1,000 fi uummata sababii wangeelaa fedhamanii aarsaa ta'an warreen kana waggaa 1,000 lafa irratti geggeessa seexanni immoo dura qoyikaatti siin nagaa qoyika kuni firdii booda miti otoo firdiin hin faradamin dura qoyikaatti siin nagaa akkatin dogoggorre wagga no amma caafa qulqulluu akka jirutti sitti nima malee isa dogoggora isa sin hubachiisu nanni lubbuu kee ofiif yoo itti namantaa siin gallate inni isa malee kun dirqaman qabu nuti dhugaa namatti himuudha malee nama isin dirqisiisnu nama si maaloo kana godhimu kana malee hin jennu garuu dhugaa hin himnu taanaan dhugaa sanaaf itti gaafatamna guyyaa tokko kanaaf inneetu lubbuu barbaanna malee nuti dantaa keenya miti nama dirqii nama siisoo yookiin maal gochuun Yesus Kiristoos waggaa 1,000 erga lafa kanarratti bulchee ka'ee warreen sababii wangeelaaf aarsaa ta'an warreen abiddaan gubaman warreen mormi isaanii raachite warreen aarsaa gurguddaa kaffalanii bineensicha fayyadisiin sagannu jedhanii warra morman waggaa 1,000 isaan faan erga lafa kanarratti aangoo isaatiin dabarsee uumamni lubbuu qaban uumamni nama kan ta'e warreen isa dura du'an sababa garaagara isaan umuriin isaanis keessaa du'a akka fedhanis warri du'anii yeroo sichaan ka'u waggaan 1,000 gaafa xumuramu ka'aniitu firdiif hin dhiyaatu isaa booda Yesus Kiristoos warreen isa beekuutiin sin beekadha warreen isa hin beekneen anta sumaayyuu sin hin beekuutiin jedha gara abiddaa dhaqu isaan isaa booda Yesus Kiristoos aangoo isaa dabarsee abbaa isaatti kenna akkasidha. Si dhufee? Maamada bin jirta? Kanaafiyyuu aangoo qabeessadha Yesus Kiristoos ni wayya. Yesus Kiristoos dantaa biraaf dhimma biraaf isoo hin taane siif anaaf fayyina kennuufidha gara biyya lafaa kan dhufe. Aarsaa ta'eetudha kan inni gara abbaatti ol ba'e malee sagalee kennee yoo deebi'es miti. Mootummaas hin labsine. Na gaafadhu. Wanta akkasii haa gaafadhu. Murtoon firdiin kan faradamu guyyaa dhumaa boodamoo guyyaa dhumaa boodamoo guyyaa dhumaa dura. Maal ammasitti meera gara dhumaarra. Waggaan 1,000 sun. Dhiis waan waggaa 1,000 miti. Angaaffii gabaabaa si gaafadhe. Firdiin kan faradamu firdiin inni namni ibiddaaf jannata seenu kan faradamu eega dhumni ta'ee moo dhumni hin ta'in. Yesus Kiristoos tu faradaa erga faradee gargar calaqamanii erga adabasaa fudhatee. Naa gabaabsa. Firdiin inni guyyaa dhumaa sun eega dhumni ta'ee faradama moo otoo dhumni hin ta'in. Dhumni ta'eetu ka'ee erga dhumni ta'ee ergasiidha firdiin kan faradamu. Namni hundumtuu sassaabameera yeroos. Boqonnaa tokko waliin dubbisna. Galle kun bakka nu galchite kasi qaxalee ko
wallahi akkasitti nama akkasitti gaaffii naa deebisuun barbaada. No, waan Jaafar jiru dhugaa jiru sitti muufanii ati wallahi atiin kun akkati fudhatuuf as labeetti dhabuun nagu. Ati dhugaa keeti atiin kun barga taleedha dhugaa rabbi. Akkas jedha macaafni. Kiristoos immoo macaafni dalga nama akka namni hubatu hin barbaadu. Ati dhiiraa siin jedhee bar naa taate hin ta'u. Kiristoos immoo gooftummaa hundumaa aboo hundumaa humna hundumaas golgoleessee mootummicha deebisee Waaqayyo abbaatti erga kennee booddee dhumni hin taa'atudha. Eega Kiristoos gooftummaa deebisee kennee booda dhumni ta'a. Kanaafuu murtiin kan murtaa'u firdiin kan faradamu eega dhumni ta'eeti. Yesuus ammoo otoo dhumni hin ta'in firdi otoo dhumni hin ta'in aangoo galcha. Nao kutaa ammaa deebisii bani isuma ammaa. Wallahi kaameraa achi garagalchee garagalchuun na cinqee abbo na cinqe na dhiis rabbee akkasii dubbisan. Nan laakki. Kiristoos immoo waan hundumaa gabbuse sanuu akka ati dubbisutti miti. Suuta jedhee dubbisee noottii keessaa baasaa dubbisee tumure. No. Dubbisuun gatii hin qabu. Hojii ergamootaa keessa boqonnaa 2-3 irra jira. Waa'ee namicha biyya Itoophiyaa sana kitaaba Isaayyaas raajichaa osoo dubbisuu ergamaanii Filiiphoos immoo eenyu jedhamu tokko itti dhufee bartuun suni waan inni dubbate isa sadaqee dubbisi. Namni macaafa qulqulluu dubbisee miti kan hin hubatu. Dubbii dhoksaa sana yoo Waaqayyo namaaf ibsedha kan hin hubatu. Macaafa qulqulluu hubachuuf immoo dhageeffadhu. Amantaa keessa dhoksaa wahii hin jiru. Dhoksaa warra wal dhoksu warra waantinaa jedhutu dhoksa. Dhoksaan iyyuu macaafa keessa jira. Macaafa qulqulluun dhoksaa gadi fagoo qaba. Namumti addunyaa kanarraa macaafa qulqulluu dhibbaan hubadheera jedhu guutummaa isaa hubadheera jedhu ati naaf iddennaani aniyyuu kiristaana miti anumti inni irraa kuniyyuu. Jammar macaafa kana wallaahi utuu GPS sitti sakkaameeyyuu macaafa kana hubachuu hin dandeessu guutuusaa. Otoo sammuu kanaatiin jedhu. No waan dhaggeeffadhu yaada ilma namaa. Dhoksaan achi keessa jiru gadi fagoodha. Yaa nama mana. Isin lamman dhoksaa achi keessa jirutu baay'ee gadi fagoodha abdii. Dhoksaan sun baay'ee cima. Maaliif ennaan lamaanuu bakka tokkotti gaaffii jira. Miti godhadhu baaba dabareen keetii miti. Okay. Gaaffii isin gaafachuuf isinuma lamaan tureyyuu. Okay. Ammaa miti. Dabareen kanaaf inneen siin jedhee macaafa qulqulluu hubachuu fi ogummaa si gaafata. Ogummaan immoo eessaa argama yoo jette Waaqayyootu gaafa jalqaba hafuura namatti baafate ogummaa sana achi keessaan namaaf kenne. Ogummaan sun immoo si keessatti akka hin dadhabnee fi maaltu si barbaachisa? Daandii ogummaa irra barbaadutu si barbaachisa. Macaafa lallabaatee fakkeenyaa keessatti maal jedha? Ogummaan nama ishee barbaadutti hin argamti jedha. As deebi'eem ammoo Phaawulos immoo maal jedha? Ogeessisa biyya lafaan gowwaadhatti hin jettudha. Maaliif akkas akka inni jedhe immoo isaan dubbii Waaqayyoo isa jiraataa hubatu. Garuu immoo saayinsii biyya lafaa kana dantaa isaan qaban. Waan biyya lafaa kanatti dadhaboo waan ta'aniif gowwaatti hin jedhamu manni. Isaan garuu daandii jireenyaa hordofu daandii jireenyaa irra jiru. Kanadha isin jedha nagaan naa bulaa dhiifama daataan na baasaa jira. Yeroo takka. Daataan na baasaadha dubbadhu garuu sin nagaa. Ashi Waaqayyoo ilma namaatti hafuurri Waaqayyoo baafate sun ogummaadha miti? Ogummaan achi keessaan namaaf kennamte. Okay, achi keessaan namaa kennama. Ani ilma namaati moo miti? Ati ilma namaati garuu immoo ogummaa sana barbaaduu qabda. Eega namaa kennamee maaliif barbaada? Kennameemi maaliif barbaada malee naa kenneemi? Gaafa hafuurratti baafatu sana fudhadheemi? Kana dhaabna siin jedhu macaafa qulqulluun si rakkisa. Waan hin qabne barbaada. Ogummaa sana yoo barbaadde malee hin argattu. Ogummaa sana barbaaduuf immoo yookiin immoo ogummaa qabaachuuf immoo ati jalqaba Waaqayyoon sodaachuu qabda. Waaqayyoon sodaachuun jalqaba ogummaati jedha macaafa muchumatu. Waaqayyoon sodaachuu maali? Mee waan siin jedhe gabaabsiiti. Eega wanni namni barbaadu waan hin qabne barbaada. Ani immoo eega Waaqayyoo natti hafuura isaanitti baafatee jiraate maal godhuu barbaada? Inni iyyuu na keessa jira. Si keessa jira garuu isa situ dammaqsuu qaba. Si keessa jiraachuun qofti gahaa miti. Akka miti kanatti dammaqsitu daandii ogummaa barbaaduu qabda. Ogummaa sana barbaaduuf immoo Waaqayyoon sodaachuu qabda. As deebi'ee immoo akkuma siin jedhee warri ogeessonni warra biyya lafaan gowwaadhatti hin jettudha jedha. Bakka daataan keessi baasaa miti deemi bakka rakkoo qabu yeroo biraa deebii hin badin ishi. Hin deeminiiti anis dhaamsa tokkoon siif qaba.